BOQONNAA Mul'ata dimokiraasii Itoophiyaa Uumuu. Kallattii maraan hacuuccaa dhabamsiisuun uummata abbaa biyyaa taasisuuf sirna aangoo abbaa biyyummaa uummata gonfachiisuu ijaaruun barbaachisaadha. Uummanni abbaa aangoo haa ta'u jechuun dhimma ofii irratti carraan ofii murteeffachuu fi fedhiiwwan ofii guuttachuu haa kennamuuf jechuudha. Fedhiiwwan uummataa osoo hin hir'isinii fi hin ukkaamsiin hoogganuu fi abbaa aangoo uummataa mirkaneessuuf sirni dimokiraasii caalaa filatamaa ta'e hin jiru. Dimokiraasii jechuun haala hidda dhalootaa humna yookiin dhiibbaawwan biroo hunda irraa walaba ta'uun adeemsi aangoo walharkaa fuudhuu haala ittiin fedhii uummataa keessaa madduun sirna diriire jechuudha. Aangoo walharkaa fuudhuu jechuun qaamni biyya bulchu uummata biratti fudhatama inni qabu jechuudha. Filannoon adeemsa aangoo walharkaa fuudhuu hedduun biyya Itoophiyaa keessatti yaalamanii jiru. Duubatti deebinee yoo madaallu chaappaa aangoo walharkaa fuudhuu sirna biyyattii harka bataskaana amantii Ortodoksii yoo ta'u, hoogganaan biyyattii warra amantii Ortodoksii bulchaniin waliigaltee hin qabne sireen aangoo isaa dafeetu jalatti riiqisaa ture. Ka'umsi aangoo walharkaa fuudhuu isaanii hiddi dhalootaa fi humni haala wal makeen adeemsifamaa ture. Al tokko tokko moototni waraanaan mo'ataniitu aangoo qabachaa turan. Al tokko tokko immoo aangoon abbaa irraa ilmatti darbaa ture. Adeemsa lameeniinuu garuu bu'uurri guddaan aangoo walharkaa fuudhuu bataskaana Ortodoksii turte. Mirkaneessummaa bataskaana Ortodoksiin alam yeroo jalqabaatiif aangoo kan qabate mootummaa Dargii ture. Mootummaan Dargii gama tokkoon adeemsa aangoo walharkaa fuudhuu sirna moototaa amantii Ortodoksiitiin hidhata qabu waan dhiiseef, gama birootiin immoo madda aangoo walharkaa fuudhuu haarawaa sirna dimokiraasii mirkaneessuuf qophii waan hin taaneef mootummaan Dargii carraa adeemsa aangoo walharkaa fuudhuu osoo hin argatiin kufe. Mootummaan Addawaayii wayita aangootti dhufu aangoo sirna dimokiraasii irraa fudhachuuf kan yaale ta'us xiqqoo ture. Garuu mootummaa misoomaa ta'uudhaan sirna aangoo fudhachuu diriirsuuf fedhii qabu calaqqiseera. Hiyyummaa keessaa battalumatti ba'uu kan danda'an biyyoonni kibba Eeshiyaa carraan aangoo walirraa fuudhuu qaroomina misooma dinagdee keessaa argachuu isaanii jiraatus, biyyoonni akka Indoneeshiyaa garuu waggoota muraasa malee adeemsa kanatti milkaa'uu hin dandeenye. Sababii kanaafis fuula isaanii gara dimokiraasiitti deeffachuuf dirqamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan Addawaayis adeemsa aangoo fudhachuu misooma dinagdeetiin wal simsiisuun fiduun ni danda'ama jechuun sochii taasiseen hiyyummaa hir'isuu fi haala jireenya uummataa biyyattii fooyyessuu irratti xiyyeeffatee hojjetus qullina guddina dinagdee dafee furmaata argachuu dhabuunii fi gaaffileen dimokiraasii finiinaa dhufuun isaanii adeemsi aangoo walharkaa fuudhuu gaaffii jala galuun jeequmsa siyaasaa fideera. Adeemsi aangoo walharkaa fuudhuu sirna moototaa hunda irraa goguun gaaffileen uummataa adda addaa gama hayyootaatiin dhiyaachuu kan jalqaban jabana warraaqsa barattoota Itoophiyaa ture. Duudhaaleen ammayyummaa dhiyaachaa turanis bilisummaa, walqixxummaa fi gaaffileen obbolummaa hayyoota ammayyaa haarawaan dhiyaachuu kan eegalan wayituma sana turan. Duudhaalee kanneen keessaa kan maddan gaaffilee gurguddoon sadii ol ka'anii dhiyaachaa turaniiru. Isaan keessaa tokko gita sirna bittaatiin wal qabatu gaaffii lafaa ture. Lafa gita bittaa irraa bilisa baasuun qabeenya qonnaan bultootaa gochuuf qabsoo hadhaawaan taasifameera. Inni lammataa gaaffii abbaa biyyummaa yoo ta'u, Itoophiyaan mana hidhaa sabaa fi sablammootaati jechuun ibsa bal'aa fi yaada furmaataa ofiin of bulchuu darbeessaan gafoxxoquutti hiree ofii murteeffachuu kan jedhudha. Gaaffii sadaffaan aangoon harka uummataatti akka deebi'uu fi bulchiinsi uummataa akka hundaa'u kan jedhu gaaffii dimokiraasiitu dhiyaachaa ture. Gaaffilee sadeen kanneen deebisuuf yoo xiqqaate mootummoota lama dabarsinee jirra. Warraaqsi bara 1966 hir'inoonni jiran akkuma jiranitti ta'e lafti qonnaan bultootaaf akka hiramu gochuun gaaffii lafti qonnaan bultootaaf jedhu deebisuu danda'eera. Haaluma wal fakkaatuun warraaqsi bara 1983 immoo gaaffilee sabaa fi sablammootaa heera biyyaa fi sirna federaalizimiitiin ijaaruun hir'inoonni jiran akkuma jiranitti ta'e gaaffii dhiyaachaa ture deebisuu danda'eera. Mootummoota lamaanuu keessatti osoo haalaan deebii hin argatiin hanga ammaatti kan ture gaaffii dimokiraasiiti. Kana qofa osoo hin taane mootummoota lamaan keessatti injifannoowwan argaman kunuunsuun itti fufsiisuun milkaa'ina argame dagaagsaa deemuuf danqaa kan itti ta'e
dimokiraasii dhabuu yookaan sirni of tuultotaa babal'achaa deemuu isaati. Dhimmi gaaffilee lamaanii ammas mata duree dubbii ta'ee itti fufuun isaa sababii guddaan deebiin isaa bu'uura dimokiraasii irratti kan hundaa'e waan hin taaneefidha. Mootummoota lamaan wal duraa duubaan gaaffii gita bittaa fi gaaffii mirga sabaa fi sablammootaa yoo ilaalle gaaffileen lamaanuu duudhaa walqixxummaatiin kan ijaaraman ta'uu isaanii hubachuu dandeenyee jirra. Kunis duudhaaleen ammayyummaa sadan keessaa duudhaa walqixxummaa kophaa ol ka'ee mul'achuu nu hubachiisa. Karaa biraatiin duudhaaleen bilisummaa fi obbolummaa sirna mootummoota lamaanii keessatti iddoo baay'ee gadi aanaa qabu. Haa ta'u malee akkaataa duudhaalee bilisummaa fi obbolummaatiin sirni dimokiraasii biyya keenyatti ijaaramu hanga eegamee ta'uu hin dandeenye. Sadarkaa jechaatti dimokiraasiin afaan mootummoota lameenii keessaa kan hin buune ta'us duudhaalee dimokiraasiitiif bu'uura ta'an lamaan siyaasa keenya keessatti iddoo olaanaa qabu. Gaaffii walqixxummaa qofa deebisuun dimokiraasii ijaaruun immoo tasuma waan hin yaadamnedha. Waggoota muraasa darban keessatti sababni jeequmsa siyaasaa fidee ammas gaaffii walqixxummaa ta'us gaaffii walqixxummaa kan jabeesse ukkaamsaa mootummaati. Duudhaan bilisummaa kunis waggoottan darban keessa sababa ka'umsaa fi finiinsaa jijjiirama siyaasaa guddaa akka ta'e nutti agarsiisa. Gaaffii walqixxummaatiif humna kan ta'ee fi lafa jala akka finiinu kan taasise bilisummaa dhabuudha jechuun ni danda'ama. Walitti bu'iinsa sabaa fi sablammootaa gidduutti uumame haalli siyaasaa nagaa dhabuunii fi kan kana fakkaatan haalota waggoota muraasa dura turaniin wal bira qabnee yoo ilaallu haala baay'ee hammaataadha. Rakkoowwan turaniif furmaata kennuurra kan hammaachaa deemuu fi jiraachuun biyya keenya gaaffii keessa akka galu kan taasise inni guddaan hacuuccaadha. Siyaasa ammayyaa biyya keenyaa keessatti iddoo baay'ee gadi aanaa kan qabuu fi duudhaan ammayyummaa haalaan osoo hin dagaagiin hafe obbolummaadha. Obbolummaa jechuun firooma foonii dhalli namaa qabu eenyummaa naannoo jireenyaa yookiin dallaan biroo osoo hin daangessiin haala ittiin wal deeggaranii fi duudhaa rakkoon isa tokko isa biraa kan dirqisiisu qabaachuu jechuudha. Duudhaan kun safuu dhala namaa babal'isuudhaan daangaa nuyi fi isaan jedhu keessaa ba'anii dhalli namaa hundi duudhaa nuyi jedhu safuu hawaasummaa keessatti akka hammataman kan taasisuudha. Safuun hawaasummaa dhala namaa kan babal'achaa dhufuun isaa firaa fi nama naannoo ofii caalaatti nama halaalaatiif yaaduu fi dursa kennuu kan hin dandeenye akka yaadaa fi ilaalcha kana horatu taasiseera. Waa'ee naannoo tokko yookaan hawaasa tokkootiif dhibbachuuf achi keessatti uumamuun dirqama akka hin taane hubachiisuu danda'ee jira. Duudhaan obbolummaa biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee gadi aanaa ta'uun isaa gaaffilee walqixxummaa fi bilisummaa karaa dimokiraasiitiin hiikuuf carraa qabnu walxaxaa gochuudhaan siyaasni keenya waldhabdee fi muddamaan kan guutame akka ta'u godheera. Gaaffilee walqixxummaa fi bilisummaa waliigalteedhaan hiikuu fi qajeelfamaan fuulduratti imaluuf gufuu kan nutti ta'e dagaaguu dhabuu duudhaa kanaati. Dhugumatti wayita warraaqsa barattootaa sana duudhaan kun dargaggoota gaaffilee gita bittaa fi sabaa fi sablammii gosa ofii irra darbanii yaaduu danda'an horachuu danda'ee ture. Maatii gita bittootaa keessaa ba'anii gaaffilee gita bittaas ta'e sabaa fi sablammootaa adda durummaan hoogganaa kan turan dargaggoota hedduudha. Haa ta'u malee gaaffileen bittaa fi sabaa fi sablammoota dhala namaa ta'uu keenya qofaan falmuu kan qabnu ta'uun hafeem dhimma hayyoota naannolee bakkaa bakkaa qofa ta'uun wayita eegalu haalli gaaffilee kanneenii walxaxaa ta'uudhaan bifa isaanii jijjiirrachaa dhufanii. Sababiin kana ta'eefis yaadoleen gaaffiin walqixxummaa miira obbolummaatiin adeemsaa turanii maddiitti guutamanii gaaffichi miira naannoo fi qofaaf quuqamuun bakka bu'uu isaati. Gaaffii ammatti dhimma siyaasa biyya keenya isa ijoo kan ta'e gaaffiin dimokiraasii bilisummaa fiduu bira darbee gaaffilee gita bittaas ta'e sabaa fi sablammoota haalaan furuuf haala mijaawaa kan uumu ta'uun isaa ifa ta'us ijaarsa dimokiraasiitiif barbaachisaa kan ta'e duudhaan obbolummaa dadhabaa ta'uun isaa ijaarsa dimokiraasii itti jijjiiruuf qormaatadha. Duudhaan obbolummaa dagaagina aadaa hawaasummaa waliin hidhata guddaa qaba. Aadaa hawaasummaa kan jennu adeemsa ijaarsa hawaasummaa keessatti dorgommii faayidaa keessaa ba'uun hawaasni dhimmootaa fi imaammata biyyattiif dursa kennee dammaqinaan hordofuu kan qabu aadaa hawaasummaati. Paartileen siyaasaa carraawwan filannoo imaammataa uummataaf dhiyeessuun aangoo qabachuuf dorgomuu akka danda'an eenyummaa hawaasummaa bira darbee hawaasa madaallii imaammataa irratti xiyyeeffatu nu barbaachisa.
dorgommiin siyaasaatis filannoo imaammataa dhiyeessuu irratti kan hundaa'e akka ta'u godha. Biyyoonni aadaan hawaasummaa keessatti hin dagaagin uummanni dorgommii faayidaa naannoo ofiitiif hidhata qabuun waan qabamaniif sirna dimokiraasii dorgommii yaadaa irratti hundaa'e dhugoomsuuf rakkoo guddaa itti ta'a. Uummataaf filannoon imaammataa dhiyaachuun imaammata fedhe filatee ittiin buluun hafee siyaasichi dhimmoota hawaasummaatiin akka muddamu taasisa. Kunis siyaasicha gareewwan sabaa fi amantiitiin akka dhiibamu gochuun tasgabbiin siyaasaa akka hin dhufne taasisa. Haalli kunis jiraachuu sirna dimokiraasii keenya ni miidha jechuudhaan mootummoonni akka maraammartoo hacuuccaa isaaniitti deddeebi'an taasisa. Sirna dimokiraasii keessatti humnoota siyaasaa gidduutti muddamni uumamu jeequmsa walitti fufiinsa qabu uumuudhaan jiraachuu mootummaa biyyattiif qormaata waan ta'uuf uummatas ta'ee hooggantoonni isaanii dimokiraasiin jeequmsa waan fiduuf nu hin barbaachisu jedhanii akka abdii kutatan taasisa. Haa ta'u malee humnaan bulchuuf yaaluun taasifamus biyya keenya maraammartoo jeequmsaa irraa baraaruu hin dandeenye. Ukkaamsaan haaloo dhaluudhaan rakkinichi caalmaatti walxaxaa akka ta'u gochaa waan dhufuuf yeroo mara yaaddoo keessa jiraachuun biyyoota akka keenya guddachaa jiraniif balaa guddaadha. Aadaan hawaasummaa kun jiraachuu dhabuun isaa fi muddama ijaarsaawwan aantummaa hawaasummaa gidduutti jiru tasgabbeessuun biyyoonni gara dimokiraasiitti ce'anis ni jiru. Haa ta'u malee biyyoonni kunis hedduun isaanii haala mijataa dimokiraasii kan hin qabnee fi gara abbaa irrummaatti akka deebi'an waan hin beekamneef yaaddoo keessa warra jiraatanidha. Adeemsa isaa keessatti fedhii fi kaka'umsa qabaatan illee dimokiraasiin miilaan dhaabbachuu dadhabee akka gatantaruu fi jeequmsa siyaasaa biroo qabatee akka deemaa jiru hubanneerra. Biyyoota turanii dimokiraasii eegalan keessaa irra deddeebiin kan ka'an biyyootni Ameerikaa kibbaa dimokiraasiin isaanii ammallee lafa qabachuu dadhabee mootummaa biyyattii jiraachisuuf kunuunsa yeroof taasifamu malee dimokiraasii caasaawwanii fi aadaa irratti hundaa'e bu'uura jabaa qabu ijaarrachuu hin dandeenye. Kunis aadaa hawaasummaa osoo hin ijaariin dimokiraasii jabeessuu fi itti fufsiisuun baay'ee ulfaataa fi waanuma fedha qabnu qofaaf dhimma salphaan itti milkoofnu akka hin taane kan mul'isudha. Kanaafuu haala qabatamaa keessa jirru hubannoo keessa galchuun rakkoo walxaxaa qabnu duraa duubaan kan furu akka humna keenyaatti kan ijaarrannu dimokiraasii Itoophiyaa nu barbaachisa. Dimokiraasii akkanaa kana ijaarrachuudhaaf immoo yaaliiwwan sadarkaa idil-addunyaatti taasifaman yaada keessa galchuun haala qabatamaa keessa jirru hubachuun akkasumas adeemsa irra dhufne hunda sakatta'uu nu barbaachisa. Jaatuqaa tokko filannoowwan ijaarsa dimokiraasii. Dimokiraasiin jalqabumarraa filannoowwan ijaarsa kallattii fi al-kallattii jedhu qabatee eegalame. Dimokiraasiin kallattii lammiileen biyya isaanii irratti ijaarsa kallattii keessatti hirmaachuun kan murtoowwan barbaadan ittiin dabarsanidha. Karaa biraatiin dimokiraasiin bakka bu'ummaa lammiileen namoota bakka isaanii bu'anii murtoowwan dabarsuu danda'an filachuudhaan karaa fedhii ofii ittiin raawwachiisanidha. Yeroo ammaa kana addunyaa gubbaatti ijaarsi dimokiraasii inni guddaan dimokiraasii al-kallattiiti. Ta'us garuu dimokiraasiin kallattiin haala danda'ameen dimokiraasiitiin wal simatee hojii irra oolaa jira. Filannoowwan dimokiraasii lamaan filannoowwan adeemsa yerootiin dhufan adda addaa keessatti dhiibbaawwan adda addaa uumuu danda'aniiru. Haala waliigalaatiin yoo ilaallu garuu dimokiraasiin seenaa keessatti iddoo guddaa argachaa waan dhufeef yaadonni waa'ee ijaarsa dimokiraasii ilaalchisee kaan irra caalaan isaanii adeemsa dimokiraasii irratti kan xiyyeeffatanidha. Yeroo ammaa kana haalli dimokiraasiin kallattii itti hojii irra ooluu danda'u baay'ee xiqqoodha. Dimokiraasii kallattii keessatti murtoon sagalee hirmaannaan lammiilee yookaan mariin kallattii qabaachuu ni danda'a. Addunyaa gubbaatti kallattiin hirmaachisummaa bal'inaan hojii irra ittiin oolu wayita mootummaan dhimmoota murteessoo ta'an murtoo sagaleetti dhiyeessuu fi kaka'umsa uummataatiin dhimmoota murtoon sagalee itti kennaman yeroo jiranidha. Karaa biraatiin murtoo sagalee bira darbee hayyoonni dimokiraasii marii uummataa yookiin ergifannaa yaadaa irratti hundaa'eetu bu'a qabeessa jedhanis ni jiru. Keessattuu biyyoota dhiibbaan sabaa fi sablammootaa akkasumas dhiibbaan amantii irra jiran keessatti dimokiraasii kallattii ergifannaa yaadaa bu'uureffate hojii irra oolchuun mariidhaan haala tasgabbaa uumuun ni danda'ama yaadni jedhu dhiyaateera.
Dimokiraasiin kallattii biyyoota akka Switzerland keessatti caasaa mootummaa gara gadii keessa lixee seenuudhaan lammiileen murtoo kennuu irratti akka kallattiin hirmaatan gochuu irratti hojii irra oola. Dimokiraasii kallattii wal qabatee lammiilee gama waldaalee hawaasummaatiin hirmaachisuu ni danda'ama. Yaadni jedhus hayyoota adda addaatiin ni dhiyaata. Yaadni kun aangoo uummataa sirnaan mirkaneessuuf aangoo mootummaa waldaalee hawaasummaatiif qooduun ni barbaachisa jechuun kan amanudha. Qabiyyeen isaa ijoon yaadni liberaalizimii babal'ateeti jechuun ni danda'ama. Jabana teeknooloojii kana keessa tooftaalee teeknooloojii ammayyaa adda addaa fayyadamuun dimokiraasiin kallattii hojii irra oolaa jira. Gaaffilee yaada ilaalcha uummataa ittiin funaanan kanaaf fakkeenya ni ta'a. Kanaafuu teeknooloojiin fageenya mootummaa fi uummata gidduu jiru dhiphisuudhaan sababa fageenya iddoo fi yerootiin haala mijataa hin taaneef furmaata kennuun lammiileen siyaasaa irratti haala kallattiin ittiin hirmaachuu danda'an uumee jira. Miidiyaan hawaasaa adda addaa hirmaannaa uummataa kallattiin taasifamu kana galmaan ga'uu irratti shoora guddaas ni taphatu. Rakkooleen fageenya iddoo fi yeroo teeknooloojii ammayyaa fi caasaa bulchiinsaa gadi diriireen furamaa dhufus dimokiraasiin kallattii falaasama isaa irratti rakkina bu'uuraa tokko ni qaba. Kunis uummatummaadha. Tarkaanfachiistonni dimokiraasii kana adeemsa murtoo kennuu uummataa keessatti kallattiin hirmaachuu isaanii agarsiistuu bulchiinsa uummataa bu'uura ta'e gochuun dhiyeessu. Dimokiraasiin bulchiinsa uummataati. Yoo jenne karaan uummanni kallattiidhaan murtoo ittiin dabarsu filatamaadha jedhu. Bu'uura ilaalcha kanaatiin uummata gama bakka bu'oota isaaniitiin hirmaachisuun karaa jara kanaatiin faayidaa uummataa saamsisuudha jedhu. Kun immoo uummata beekaa fi yaada gaarii kan qabu, bakka bu'oota uummataa immoo saamtotaa fi fedhii uummataatiin ala warra deeman gochuudhaan ilaalcha dhiyaatu kanaan uummatummaa jenna. Uummata hirmaachisuunii fi dhimma ofii irratti murtoo kennuu dandeessuun barbaachisaa ta'ullee dimokiraasii kallattii ulfaataa kan taasisu haala jireenya uummatichaati. Uummanni yeroo bal'aa jireenya guyyaa isaa adeemsisuu fi haala jiruu waliigalaa fooyyeffachuuf oliif gadi jechaa waan ooluuf akka hayyoota siyaasaa uummata bakka bu'anii hojjetaniitti siyaasa duukaa bu'ee qo'achuu irratti yeroo isaa kan dabarsu miti. Kanaafuu yaada damdishaashaarra darbee tarree yaadaa irratti ragaa ga'aa funaanuu fi xiinxaluu irratti yeroo fi haala jireenya wal simataa hin qaban. Hayyoonni siyaasaa gama isaaniitiin dhimmoota siyaasaa hunda duukaa bu'uu qo'achuu fi sakatta'uuf carraa isaa waan qabaniif dhimmoota hunda ragaa fi beekumsa fooyya'aarra dhaabachuun murteessuu ni danda'u. Jabanni miidiyaa hawaasaa kun dimokiraasii kallattiin uummanni itti hirmaatu mijataa yoo taasisu qormaanni mudate tokko ilaalchi uummatummaa kun garmalee finiinuun hayyoonni siyaasaa uummatummaa heddummachuu isaaniiti. Miidiyaalee hawaasaa irratti yaadonni miira keessa nama galchan kan uummataa fi tarkaanfachiistota jijjiiramaa irraa maddan fudhachuudhaan karaa uummataa fayyadaman gadi dhiisuun yeroof uummata biratti fudhatama argachuuf jecha oliif gadi fiiguun qormaata guddaa biyyi keenya ammaan kana keessa jirtudha. Addunyaa kana irratti hir'inoota dimokiraasii kallattii madaaluun kan danda'amu miidiyaan hawaasaa biyyoota jabinaan beekaman kanneen akka Firaans osoo hin hafin miidiyaa hawaasaa kanaan raafamuu isaaniitiin. Dimokiraasiin alkallattii gama isaatiin akaakuu dimokiraasii filannoo irratti xiyyeeffate waan ta'eef yaadonni akaakuu dimokiraasii kana ilaalchisee ka'an waa'ee filannoo fi dhimmoota bakka bu'insaan wal qabatan irratti xiyyeeffatu. Jabana kana keessa filannoo walabaa haqa qabeessaa fi amanamaa adeemsuun agarsiistuu sirna dimokiraasii haqaatiin jedhamee amanama. Wayita kana filannoon dhugaa adeemsifameera kan jedhamu adeemsi isaa lammiilee guutummaan guutuutti yoo hirmaachisee fi bu'aan isaa immoo paartilee mormitootaa filannicha keessatti bakka bu'ummaa yoo argatanidha. Hirmaachisummaan adeemsa filannichaa kan madaalamu baay'ina filattootaatiinidha. Filannoon filattoonni hedduun irratti hirmaatan filannoo hirmaachisaadha jedhamee fudhatama. Bu'aa isaa ilaalchisuun paartileen filannicha irratti dorgoman teessoo madaalawaa bakka bu'ummaa yoo argatan filannichi filannoo bakka bu'ummaa paartilee qabudha jechuun ni danda'ama. Dadhabina dimokiraasii alkallattii guddaadha jedhamee kan fudhatamu hayyummaa siyaasaa jechuun hayyoota siyaasa beekanii fi hubatan jechuu fi ilaalcha hayyoota jedhaman kanaaf tilmaama olaanaa kennuudha.
Dimokiraasiin alkallatti maqaadhaaf bulchiinsa uummataa haa jedhamu malee hayyoonni siyaasaa siyaasicha keessatti dorgomanii kan raawwachiisan fedhii ofii isaaniiti malee fedhii uummata miskiinaa miti. Gabaabumatti akaakuun dimokiraasii kanaa bulchiinsa hayyootaa hayyoonni siyaasaa maqaa uummata bal'aatiin filatamanii kan keessatti mootomanidha. Qeeqni jedhu irratti dhiyaata. Hayyoonni siyaasaa uummata bakka bu'uudhaan fedhii uummataa osoo hin taane fedhii ofii isaanii itti kabachiisuun maqaa uummataatiin sirna abbootii humna siyaasaa fi dinagdee itti bitanidha jedhamu. Qeeqni kun bishaan hin kaasu jechuun hayyoonni mormanii yaadrimee hayyummaa dhiyeessaniiru. Yaadrimee hayyummaa jechuun karaa kamiinuu yoo deemne olaantummaa yaadaa hayyootaa jalaa ba'uu hin dandeenyu jechuudha. Hawaasa keessatti yeroo mara dandeettii fi fedhii hayyoota muraasaa hayyummaan isaanii ol ka'eera jedhama. Kanaafuu sirna dimokiraasii fi sirnoota akaakuu biroo kamiyyuu keessatti hayyoonni fuulduratti dhufuun gita hooggansaa fudhachuun isaanii waan hin oolledha jechuun falmu. Agarsiistuu dimokiraasii alkallatti isa jalqabaa ta'uun kan ilaalamu dimokiraasii caalmaa sagaleeti. Adeemsi ijaarsa dimokiraasii kana yaadrimee hooggansaa harka caalmaa mirga harka xiqqaa jechuun kan beekamuu fi sirna paartiin sagalee caalmaa argatee itti biyya bulchuudha. Ijaarsi dimokiraasii kana garee hawaasa xiqqaa murtoo kennuu keessaa maddiitti kan baasuu fi aangoodhaan ala kan isaan taasisuudha jechuun qeeqni irratti dhiyaata. Bu'uurri dimokiraasii sagalee caalmaa biyyoota aadaa hawaasummaa ijaarratan irraa kan fudhatame yommuu ta'u, adeemsi filannichaa wal dorgommii yaadaa sadarkaa olaanaa irratti kan bu'uureffamedha. Qeeqni dimokiraasii akkana irratti dhiyaatu inni tokko dorgommiin filannichaa finiinaa yeroo dhufu paartileen siyaasaa mo'achuuf jecha fedhii uummatummaa keessa akka seenan isaan taasisa kan jedhudha. Kana jechuun paartileen filannoo siyaasaa mo'achuuf jecha dhimmoota laafintii hawaasaa ta'an fakkeenyaaf sabummaatti fayyadamuudhaan sagalee olaanaa argachuuf yaalu. Kunis adeemsi filannichaa mariin akka guutamu taasisa. Biyyoota akka keenya sabaa fi amantiidhaan qoqqoodaman keessatti dimokiraasiin sagalee caalmaa dorgommii filannichaa garmalee finiinsuun bu'aa jeequmsaa fi bal'aadhaaf saaxilamuu qabaata. Haa ta'u malee biyyoonni dorgommii akkanaa yeroof tursiisuun filannoo haqqabeessa adeemsisuu danda'an tokko tokko jiraachuun isaanii kan dagatamu miti. Qeeqni dimokiraasii sagalee caalmaa irratti dhiyaatu kan biroo waa'ee adeemsa filannichaa malee bu'aa isaatiif hin dhimmu kan jedhudha. Sababii kanaanis biyyoota sabaa fi amantiin qoqqoodaman keessatti gareen sagalee caalmaa argatee tokko yeroo mara mo'ataa ta'uun haalli aangoo itti dhuunfatu ni uumama jechuun qeequ. Biyyoota aadaan hawaasummaa keessatti hin dagaagin keessattuu biyyoota siyaasa eenyummaatiin cinqaman keessatti dimokiraasiin sagalee caalmaa hin jiraatu yaada jedhu kan tarkaanfachiisan hayyoonnii fi namoonni siyaasa caalmaa sagaleetiin osoo hin taane dimokiraasii walii galtee irratti hundaa'e osoo ta'e irra caalaa filatamaadha jedhu. Hanguma fedhellee dimokiraasii jechuun hiikni isaa inni bu'uuraa fi beekamaan filannoo sagalee caalmaa fi dorgommii irratti kan bu'uureffame ta'us sirni kun hayyoota sabaa fi amantiidhaan qoqqoodamaniif mijataa akka hin taane hayyoonni siyaasaa kunneen ni dubbatu. Hagamillee dimokiraasii walii galtee irratti hundaa'e mirga garee xixiqqaa eegsisuu keessatti filatamaadha jedhamus hayyoonni siyaasaa tokko tokko dimokiraasii walii galtee irratti hundaa'e adeemsa siyaasaa hooggansa caalmaa irraa gara hooggansa garee biccuutti kan jijjiiruu fi sagalee garee caalmaa kan ukkaamsudha jedhu. Dimokiraasiin walii galtee irratti hundaa'u adeemsa keessa gara dimokiraasiitti seenuu wayita yaalanii fi keessattuu biyyoota qoqqoodamuu sabaa fi amantiitiin jeeqamaa jiraatan keessatti dimokiraasii filatamaa ta'aa waan dhufe fakkaata. Yeroo ammaa kana siyaasa ce'umsaa keessatti ol ka'ee dhaga'amaa kan jiruu fi dabaree isaa gumaacha dimokiraasii to'atee kan jiru ijaarsa kanadha. Hiikkaan dimokiraasii inni beekamaan caalmaa sagalee filannoo irraa gara dimokiraasii waliigalteetti waan jijjiirame haala fakkaatuun tarkaanfiiwwan ijaarsa dimokiraasii hedduun dimokiraasii waliigaltee irratti hundaa'e yaada keessa kan galfatanidha. Dimokiraasii waliigaltee irratti hundaa'e yoo xiqqaate dhimmoota afur of keessatti hammachuu danda'a. Isaanis qindoomina cimaa, gareewwan bicuun aangoo sagaleedhaan mo'uu qabaachuu, bakka bu'ummaa madaalawaa fi mirga ofiin of bulchuu naannoleeti.
dhimmoota bu'uuraa afran kana ilaalchisee sirni diriiruu gaaffilee gareewwan bicuu dursee waan deebisuuf gaaffilee hawaasummaa siyaasaarraa walaba waan taasisuuf walitti bu'iinsa hir'isuun dimokiraasii tasgabbaa uuma jechuun falmuun. Dimokiraasiin waliigaltee irratti hundaa'e walumaa galatti dhimmoonni waliif tumsuu bu'uureffatan garuu ijaarsa dimokiraasii eenyummaa hawaasaa yaada keessa galfatedha. Dimokiraasii waliigaltee irratti hundaa'e eenyummaa sabaa dhaabbataa taasisee kan ilaalu fakkaata. Akkasumas eenyummaa naannolee walitti dhiyeessuurra waldiddaa keessoo isaanii hammeesse kan itti fufsiisu jechuun qeeqni adda addaa irratti dhiyaata. Ijaarsi dimokiraasii kun biyyoota Awurooppaa kanneen akka Neezerlaand, Beeljiyeemii fi Siwiizerlaand keessatti kan hojjetu ta'ullee biyyoota guddachaa jiran keessatti hojjechuu akka hin dandeenye kanneen dubbatan ni jiru. Qeeqni isaanii inni guddaan rakkoon biyyoota guddachaa jiranii akka biyyoota Awurooppaa haala teessuma lafaa bu'uura godhachuudhaan dorgommii sabootaa taasifamu osoo hin taane dorgommii sabootaa afaan yookiin hidda dhalootaa bu'uureffate waan ta'eef rakkoo jiru furuurra inumaayyuu ni hammeessa kan jedhudha. Akkaataa qeeqa kanaatiin sablammoonni biyyoota Awurooppaa faayidaa teessuma lafaa irratti kan hundaa'anii fi garaagarummaa aadaa fi kanneen biroo isaan gidduu jiru kan hubatan haala teessuma lafaa faayidaadhaan itti hidhata qabaniin qofadha. Ijaarsi kun deebuu hayyootni siyaasaa aangoof qaban baasuuf kan itti tolu dorgommiiwwan garaagarummaa jiran dhiphisuun yoo ta'e malee haala garaagarummaa babal'isuun yoo ta'e adeemsa yeroo dheeraa keessa nageenyaaf tasgabbii biyyaa balaa keessa galcha qeeqni jedhu irratti dhiyaata. Hayyoonni qeeqa akkanaa dhiyeessan adda dureedhaan dimokiraasiin dorgommii siyaasaa eenyummaa sabaa bira darbee irratti hundaa'uu qaba warra jedhanidha. Akka yaada hayyoota kanaatti eenyummaa sabaatiin gurmaanii waliif tumsuurra sabaa fi sablammoonni wal keessa makamuun gurmaa'anii dorgomuun dimokiraasii tasgabbaa uumuuf irra caalaatti bu'a qabeessa ta'a. Kana jechuun balaa garee tokko qofaan gurmaa'uun wal qabatee dhufuu irraa baraaramuuf gareewwan eenyummaa sabaa adda addaa walitti makuun gurmaa'uun tasgabbii siyaasaa fiduu ni danda'ama jedhu. Filannoon ijaarsa siyaasaa kun dimokiraasii waliigalteetiin faallaa haala ta'een dorgommii siyaasaa yaada keessa galchuun kan dhiyeessudha. Hayyoonni siyaasaa tokko tokko yaada ergifannaa leellistoota dimokiraasii kallattiitiin ka'u irratti dimokiraasii hundaa'ee fayyadamuun dimokiraasii tasgabbii qabu uumuuf furmaata ta'a jedhu. Adda dureedhaanis dimokiraasii waliigaltee ergifannaadhaan fudhachuu akka yaada furmaataatti lafa kaa'u. Biyyoonni muraasni fakkeenyaaf Israa'elii fi Istooniyaan ammoo sabdaneessi olaantummaa siyaasaa biyya isaanii gonfatanii akka itti fufan dimokiraasii sabummaa ijaaraniiru. Ijaarsi akkanaa biyyoota kanneen keessatti saboota bicuu fedhii fi boca sabdaneessaa keessatti akka hammataman taasisa. Kanas qabatamaan caalmaa sagaleetiin kan wal fakkeessu ta'us lammiilee ijaarsa saba tokko keessatti gurmeessuurra eenyummaa sabaa waan dhaabbataa tokko godhee fudhachuun dimokiraasii waliigaltee waliin wal fakkeessa. Dimokiraasii akkamiitu nu barbaachisa? Kutaa tokkoffaa keessatti akka ibsametti dhalli namaa fedhii ida'amuuf qaban guuttachuudhaaf yaalii taasisan keessatti yaalii isaanii kan gufachiisuu fi anatu si beeka yaada jedhuun fedhii tokko qofa adda baasuu kan yaalu sirna hacuuccaati. Kunis adeemsi fedhii tokko qofa guutuuf taasifamu fedhii uummataa hir'isaa fincilaa fi jeequmsa walitti fufiinsa qabuuf kan isaan kakaasu ta'eera. Fedhii foonii guutuun walqixxummaa fi bilisummaa kan hir'isu, bilisummaa kennee buddeena gamisa kan dhoowwatu, walqixxummaa kennee bilisummaa kan dhoowwatuu fi walqixa kan nama balleessuu fi kan kana fakkaataniif sirnoonni akkanaa hundi fedhii dhala namaa kan hir'isu tooftaa hacuuccaati. Kanaafuu sirni dimokiraasii nuti diriirsuu qabnu fedhii ida'amuu dhalli namaa qabu yaada keessa kan galfate ta'uu qaba. Sirni fedhii namaa tokko qofa keessaa butatee fiiguu jiraachuu biyya keenya bu'uura amansiisaa irratti nuuf ijaaruu hin danda'u. Fedhiiwwan ida'amuu hunda akkamitti al tokkotti guutuu hin danda'ama. Dandeettiin dhala namaa daanga'aa miti gaaffiin akkasii ka'uun isaanii hin oolu. Armaan olitti haala ifa ta'een haaluma dhiyaateen akkaataa yaadrimee ida'amuutiin dhalli namaa uumama carraa hiree ofii murteeffachuuf humna kuufamaa fi fedhii walaba ta'e qabudha. Kanaafuu dandeettii kuufamaa dhala namaa kana osoo hin qisaasessinitti fayyadamuuf
akkasumas inni tokko isa biraa ba'aa osoo hin ta'in hunduu akka humna waliif ta'u ida'amuun barbaachisaadha. Kana gochuufis jalqaba irratti hacuuccaa dhabamsiisuuf kutannoo fi fedhii waloo jiraachuu qaba. Hacuuccaa hundee irraa buqqisuun dhabamsiisuuf immoo hacuuccaa namni uumee fi caasaan uumee wal duukaa ilaaluu danda'u barbaachisa. Yaadonni waa'ee dimokiraasii biyya keenya keessatti ka'an dimokiraasiin akaakuu hacuuccaa tokkicha qofaa irratti akka xiyyeeffatu kan barbaadanidha. Fedhiiwwan akaakuu hacuuccaa tokko qofaa irratti xiyyeeffachuu kun akaakuu hacuuccaa tokko isa biraa keessatti hammachuuf yaaluudha malee filannoo isa tokko kan biraa irratti ida'anii ilaalu of keessatti hammate miti. Falmiiwwan hedduun mirga nama dhuunfaa wayita kabajame mirgi garee hawaasaas ni kabajama kan jedhuu fi faallaa isaatiin immoo mirgi garee wayita kabajame mirgi nama dhuunfaas wajjin kabajama yaadota jedhamaniin kan xaxamedha. Yaadota kanneen hubachuufis fageenya fagoo fudhachuun itti dadhabu. Haa ta'u malee hunda dura hacuuccaawwan gosa adda addaa lama yoo ta'an kabajamuun isa tokko isa kan biraa akkamitti akka kabachiisuu danda'u gaafachuun barbaachisaadha. Jalqabumayyuu ka'umsa qabiyyee fi boca adda addaa kan qaban rakkoowwan lama furmaata akka rakkoo tokko qofaatti kennameen akkamitti hiikkachuu danda'a. Adeemsi akkanaa kun qoricha dhibee tokko dhibee biraa akka fayyisu fayyadamuuf akka yaadutti waan fudhatamuuf dogoggora guddaadha. Hacuuccaa namni uumee fi caasaan bulchiinsaa uumee addaan baasanii ilaaluun haala ulfaataa ta'een hidhata cimaa kan qaban ta'us karaa biraatiin garuu haala uumamaa fi madda adda addaa qabuun kanaafuu furmaata rakkoo isa tokko qofa irratti safarameen rakkoo biraa furuuf yaaluurra furmaata rakkoowwan lamaanuu hin keessummeessine barbaaduutu salphata. Dhimmi bu'uura adeemsa furmaata barbaaduu hacuuccaawwan lamaaniif xiyyeeffannoo madaalawaa kennuu barbaachisa. Deemsi mirga waloo fi mirga dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu fedhiif isa tokko guutuu kan biraa hir'isa. Waa'ee mirga sabaa fi sablammootaa yookiin mirga walqixxummaa osoo dhiphannu waa'ee hiyyummaa, bilisummaa fi nageenya lammiilee akka waliigalaatti jiru ni dagatama. Karaa biraatiin waa'een bilisummaa lammiilee osoo haasofnu walqixxummaa fi nageenyi sabaa fi sablammootaa ni dagatama. Kanaafuu akaakuuwwan hacuuccaa lamaan yookaan akaakuuwwan mirga lamaaniitiif xiyyeeffannoo madaalawaa kennuun hojjechuun barbaachisaadha. Itoophiyaa keessatti haalli ittiin akaakuuwwan hacuuccaa lamaan ilaallu ijaarsaa fi hawaasummaa sabaatiin wal qabata. Gareen ijaarsa sabummaa mirga gareetiif malee mirga dhuunfaa fedhii kan qabne ta'us adeemsi isaanii sadarkaa jechaa bira darbee hojiitti hin hiikamne. Karaa biraatiin hawaasummaa eenyummaa sabaatiin warri ijaaraman immoo dhimmoota hunda sabaan wal qabsiisuu fi mirga dhuunfaa guutummaatti dagachuutu isaan biratti mul'ata. Akka biyya keenyaatti sabummaan lamaanuu hidhata waan qabaniif hawaasummaa eenyummaa sabaatiin ijaarame qofaa irratti xiyyeeffannee furmaata barbaaduun baay'uma nu hin deemsisu. Waggoota darban kana baay'atus xiqqaatus biyya keenya keessatti sirna dimokiraasii waliigaltee irratti bu'uureffamee ijaaruuf yaalamaa tureera. Kana jechuun mirga saboota xixiqqaa kabachiisuudhaan sirna waliigalee hayyoota siyaasaa sabaa fi sablammootaa bu'uureffate diriirsuu yaalamee jira. Sirni kun mudoowwan isaa akkuma jirutti ta'ee mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisuu fi dimokiraasii waliigaltee irratti hundeeffame diriirsuuf kaka'umsa gaarii qabatee ka'ee ture. Haa ta'u malee yaaliiwwan keenya kana keessatti jalqabumarraa wanta dagatame tokkotu jira. Innis ijaarsa garee hawaasummaa adda addaa biyya keenya keessa jirudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaa sabaa ijaaruuf yaaliiwwan taasifamanii fi ammaan dura uummattoota Itoophiyaa gidduutti hidhata tureen ijaarsi garee hawaasummaa uummataa jira jechuu ni dandeenya. Kanaafuu siyaasni Itoophiyaa ijaarsi sanyummaa garee hawaasummaa uummataa kana keessaa maddu haalli inni garee hawaasummaa uummataa kana itti faallessu sanyummaa fi hawaasummaa gidduutti wal dhiibaa jira. Dimokiraasii waliigaltee irratti hundaa'ee ijaaruuf yaaliin taasifnee adda dureen garee hawaasummaa sanyummaa gidduutti waliigaltee taasifame kan bu'uureffate malee hawaasummaa uummataa kan ofitti hammate miti. Sababa kanaafuu haala raawwii isaa waanuma fedhellee ta'uu sadarkaa yaadaatti illee garee hawaasummaa uummataa ofitti hammate jechuun hin danda'amu.
Kanaaf haalli ijaarsa isaa jalqabumarraa garee hawaasummaa uummataa biratti tokkummaa uummataa kan diiguu fi sirna dimokiraasii uumuun yoo barbaachise gareen hawaasummaa sanyummaa walii isaanii wajjin qofa osoo hin taane gareen hawaasummaa sanyummaa fi gareen ijaarsa hawaasummaa biyyattii gidduutti waliigalteen uumamuu qaba. Garee sanyummaa hawaasummaa fi ijaarsa lammiilee gidduutti rakkoon mul'atu inni guddaan ilaalcha hayyoota siyaasaa fi uummatummaa gidduutti samiif lafa ta'ee jirudha. Gareen sanyummaa hawaasummaa furmaata rakkoowwanii hunda waliigaltee hayyoota siyaasaa keessaa sakatta'uun ilaalu. Waliigaltee hayyoota siyaasaa gidduutti adeemsifamu furtuu rakkoo hundaa godhanii ilaalu. Karaa biraatiin gareen sanyummaa ijaarsa hawaasummaa lammiilee iyya hayyoota siyaasaa maddiitti gatuudhaan uummanni kan fedhe yaada fedhu tarkaanfachiisu. Gahee waa murteessuu fi ga'umsa hayyoonni siyaasaa qaban dagachuun dimshaashumatti siyaasni lammummaa irratti bu'uureffate akka ijaaramuu barbaadu. Hayyummaa siyaasaas ta'e uummatummaan dhimmoota hunda madaallii sirriitiin hubachuu dhiisanii maddiitti waan ba'an fakkaatu. Waggoottan darban dimokiraasii waliigaltee irratti hundaa'ee ijaaruuf yaaliin taasifame ilaalchisee sadarkaa yaadaatti garee siyaasa lammummaa sadarkaa gochaatti immoo garee sanyummaa hawaasummaa irraa qeeqni irratti dhiyaata. Qeeqichis mirga sabaa fi sablammootaaf seeraan kenname fakkeessuudhaaf barreeffamee taa'e malee hojiitti hin hiikamne kan jedhudha. Sirnichi hanga eegamu bu'a qabeessa kan ta'uu dideef heera biyyaa hojiitti hiikuu waan dadhabneef falmii jedhutu dhiyaata. Adeemsa heera biyyaa hojiitti hiikuu keessatti rakkoowwan mudatanii fi hojmaatni kaayyoo malee hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ijaarsi kun bu'a qabeessa kan ta'uu dadhabeef sababni tokko hayyoota siyaasaa gidduutti waltumsuun waan hin jirreefidha. Dimokiraasii waliigaltee bu'uureffatee ijaarame keessatti sadarkaa caasaa hojmaataatti garaagarummaan jiru akka keessummeeffamu ta'ee garaagarummaan jiru garuu fiixeetti akka hin baane tumsa hayyoota siyaasaa jiraachuu qaba. Hayyoonni siyaasaa ijaarsa sanyummaa bira darbee faarsan akkaataa murtii paartilee sabaa fi sablammoota adda addaa irraa ijaaraman jidduutti taasifamuutiin kan adeeman yoo ta'u, faarsitoonni dimokiraasii waliigaltee bu'uureffamee ijaaramuu garuu paartilee of danda'anii kophaatti maqaa sabaa fi sablammootaatiin ijaaraman gidduutti akkaataa tumsa waliif taasisaniin adeemu. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti sirni garaagarummaa sabaa fi sablammootaa keessummeessuu diriirsinee garuu garaagarummaan jiru akka fiixeetti hin baane tumsa gochuu dagannee jirra. Kanaafuu sirni dimokiraasii keenya sadarkaa caasaattis ta'e sadarkaa hayyoota siyaasaatti garaagarummaa qofa ol kaasee kan dhaadessu waan ta'eef dimokiraasii tasgabbaa uumuun rakkisaa ta'a. Rakkoon yaalii taasisaa turre keessatti hubatame kan biroo akkuma olitti eerame dimokiraasii waliigaltee bu'uureffatee ijaaramu fedhii hayyoonni siyaasaa qaban irraa madda. Fedhiin hayyoota siyaasaas hacuuccaa caasaan bulchiinsaa fidee ilaalchisee hayyoota mariisisuudhaan tasgabbii yeroo uumuuf malee hacuuccaa sana hundeerraa dhabamsiisuuf fedhii uummataa guutuuf miti. Kana jechuun dimokiraasiin waliigalee bu'uureffatee ijaaramu nageenya wayitaawaa fiduu irratti kan xiyyeeffate malee nageenya amansiisaa hundeerraa furame fiduuf miti. Nageenyi wayitaawaan jeequmsa dhabamsiisuun isaa akka nageenyaatti ilaalu yoo ta'u, ilaalcha hacuuccaa itti fufsiisuu fi hacuucamtoota ukkaamsuun callisiisuuf keessaa qaba. Waliigalteen hayyoota siyaasaa gama hedduudhaan dheebuu aangoo wal saamuu hayyoonni kunneen qabaniin waan wal qabatuuf hacuuccaa qabatamaa caasaan bulchiinsaa fideef furmaata kennuu irratti hanqinoota hedduutu isaan biratti mul'ata. Hayyoonni siyaasaa saba ofii keessaa ba'an bakka bu'uun aangoo erga argatanii callisuun isaanii akka nageenyaatti waan ilaalamuuf adeemsi isaan hacuuccaa caasaan bulchiinsaa fide furuuf godhan karaan isaa baay'ee gabaabaadha. Rakkoon kun akaakuuwwan dimokiraasii biroo keessattis ni mul'ata. Yaaliiwwan ijoon ijaarsaawwan dimokiraasii hundi jeequmsa hambisuuf malee hacuuccaa hambisuu irratti kan xiyyeeffatu miti. Adeemsa kanadha kan mirga garee hunda gara tokko qofatti fudhanne mirga sabaa waliin akka walitti firoomsinu kan nu taasise. Sabni eenyummaawwan garee hedduu keessaa tokko ta'us gurmaa'inaa hayyoota siyaasaatiif mijataa waan ta'eef kophaa irratti qabxii xiyyeeffannoo siyaasa keenya waan ta'e fakkaata.
haalli kun mirga gareewwanii kanneen biroo dagatee adeemsi xiyyeeffannoo saba qofarratti taasise kun hacuuccaa balleessuu yookaan mirga gareewwanii kabachiisuu osoo hin taane nageenya wayitaawaa fiduuf qofa irratti kan xiyyeeffatedha. Kunis hacuuccaa sabootaa fi gareewwan biroo irra jiru dhabamsiisuuf hojiiwwan hojjennu bu'a qabeessa akka hin taane godheera. Dimokiraasiin yaadrimee ida'amuutiin ijaarruun sabummaa hawaasummaa fi sabummaa lammummaa wal simsiisuun kan adeemu dimokiraasii waliigaltee keessaa waan hir'ateetti guutuuf tumsa hayyoota siyaasaa marii gabbataan kan itti adeemsifaman akkasumas hacuuccaawwan caasaan bulchiinsaa fideef namni dhuunfaa fidee wal faana kan ittiin furaman ta'a. Galmi isaa inni dhumaas gumaacha aadaa hawaasummaa lammii biyyattii hundaatiin ijaaruudhaan dimokiraasii tasgabbaa fi tokkummaa keenya kan hin diigne hojiirra oolchuun dhugoomsuudha.